تقبل الله منا ومنكم. ورحمة الله وبركاته يجون بربادا بوليان كينيا مسلمتوني بوليان كينيا إذا لمن إثيوبيا بكا جرتنت أنتنا نوتي باتي حجيدا كان guyaan gurguddaan sayyida yookaan walitti qabaa guyyaadhanii ka guyyaa Arafaati fi ka guyyaa Ciidaa keessa jirra bara 1446 akka lakkoofsa hijraatitti guyyaa Arafaa jalbultii itti seennee jirra. Agalgala kana halkan edanuu kuni halkan Arafaa jedhameeti kan yaamu. Halkan Arafaa. Boleeyyan keenna warri rabbi isaanii fedhe har'aan tana kunoo mina qubatanii jiru. Kun qubataa jira. Mina bulu egaa borummoo bariisaadhaan gara Arafaatitti godaanan jechu galgala ammoo achii Muzdalifatti deebi'u. Alhamdulillah warri rabbi fedheef rabbi isaan irraa haa qeebalu nagaan fidee rabbi isaan haa galchu jecha warri bara kana geettanii waliin geenne baga rabbiin bara kanaaf ayyaana kanaan guutuu alaamanaan sa'aanamaan jaalalaan ulfinnaan tokkummaan baga rabbi isiniin gahee. Yoonin jedhu mataa koo qofa osoo hin taane hawaasa bal'aa musliima Itiyoophiyaa bakka bu'uu fi akkasuma dhaabbata tokkocha qaamnu ka walitti nu qabu kan mana marii dhimmoota islaamummaa Itiyoophiyaa jedhamu bakka bu'ee irruma deddeebi'ee baga isiniin gahee baga waliinuu nuun gahee warra baranaa warra baraa hedduudha rabbiin haa taasisu isiniin jechuun fedha. Ayyaana kana wayita dabarsinu maatii keenya wajjin qofa gammaduu odoo hin taane ollaa keenya wajjin gammaduu qabna. Dadhabaa biyya keessa jiru warra qabeenya fi mana ofii irraa buqqa'ee har'a muka jalatti bahee waan gaaddiseeffatu dhabee manni alli irraa diigamee maatii waliin rakkataa jiru isaanii wajjin nyaatu isaanii wajjin gammadu isaanii wajjin wal gargaaruun dirqama. Ollaa keenya kamiyyuu yaadachuun wal dubbisuun dhibamaa gaafachuun beelahaa nyaachisuun daaraa uwwisuun hidhamaa gaafatuun sunnaadha. Kanaaf guyyaa ayyaama tashriiq jedhamu kana keessatti wanti nuti dalaynu yoo ka jiraatu taate wanta amma dabarsine kanaa fi waan khayraata ta'e kabir'aa nabiin sallallahu alaihi wasallam guyyaan sadeen ayyaama tashriiq jedhamu kuni guyyaa eeganaa immoo nyaatuu fi dhuguu fi akkasuma immoo bashannanuu yoggaa jennu bashannanuu ibaadaa jechu caalmahan guyyaa zikriidhaan dabarsan qur'aana qara'uudhaan azkaara eeganaa mootu sunnaa ka rasuulli sallallahu alaihi wasallam zakkaruudhaan akkasuma mootu rahima ofii sufuudhaan ulamaa'ii zayyaruudhaan ulamaa'ii bakka jiranitti tooyachuudhaan gargaaruudhaan dadhabaa laafaa biyya keessa jiru gargaaruudhaan dabarsan waan ta'eef guyyaan boru immoo akkasuma guyyaan Arafaa guyyaa soomni guddaan ba'da ramadaanati soomni akkanatti jabeeffamu hin jirredha. Warri rabbiin Arafa isa dhaabe soomuu hin danda'u. Warri Arafa hin dhaabatin carraa Arafa dhaabbachuu isaan hin gahin hundi keenna guyyaa boruu soomanni akka nu jalaa hin tarre waajibaa miti dirqamaa miti sunnaadha nu jalaa akka hin tarre asumaanuu isinii dhaamaa. Eegas warra baranaa kabara hegerii kabara hedduu rabbi akka nu taasisu isiniin jechaa nagahaan iidii keenna kabaja'aan nagahaan jaalalaan ulfinnaan nagaha irratti wal gargaaraan hundi keenna nagaaf qabsaa'aa nagahaaf qabsaa'aa nagahaaf ijaaramaa nagaha ijaaraa nagaha irratti wal gargaaraa
hundi kennahu akka iida gammachuu nagahaan dhayin eegalle biyya kennaafillee nagaha zalaalamii akka rabbi nuu godhu akka kadhannu asumaanuu isinitti dhaamuudhaan barbaada. nagahaan rabbi waliin nu haa deebisu. wassalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.